ولا وداي أوداي ما القلم أوداي أنا معنا ولا العليا ولا بورسون ولا جناكسن ولا تجاري بقى ولا تجاري hunda dura waan na boositaniin takkaan isin himuu barbaada. Waggaa irraa yeroon as dhufetti magaalaan bareedduun, magaalaan seena qabeettiin, magaalaan Harar, magaalaan qaroominaa jeequmsa keessa turte. Asitti wal garree gammatti waliin mari'annee biyya keenya, biyya nagayaa, biyya wal kabajaa, biyya sabaa sablammootaa keenya jennee adii walii seenne miti. Biyyoon nagaa miti. Biyyoon jaalala miire. Nagaa walii jirtaniifi. Isiniin jaaladha kanaafin bakka hundatti isin booda. Nagaa magaalaa kanaa eegsisuu keessatti qeerroon keenya, abbootiin gadaa, aalimoonni keenya, poolisiin Harariitii fi poolisiin Harargee bahaa, bulchiinsi godina Harargee bahaatii fi kan magaalaa kanaa wal ta'uudhaan hojii hojjettaniif Itoophiyaan guutuun mootummaan federaalaa isinirraa wabarachuu qaban jira. Kanaaftu fincaa'u beekaa. Warri maqaa isin balleessuu barbaadu, warri uummata afran qallootii fi Hararii waliin naquu barbaadu, wallii fi saamee isin hiyyoomsuu barbaadu. Harar keessa nageenyi hin jiru. Harar bishaan irraa jite, Harar kushaan irraa nagahu jedhanii maqaa isin balleessaa turan. Qaanyee isitaniiti warra isin jaallatu akka kiyyaa kana boonsitan. Arrallee borullee nuun boonaa biyyoon biyya nageenyaatiin isin jira. Yeroo ammaatitti qabsoo waggaa 50 godhaa turre gara gulantaa itti aanutti ceesisuudhaaf qophaa'aa jirra qeerroo dhagaa. Wanni qabsaa'aa turreef roorroo alagaa jalaa baanee tuffatamuun keenya hafee tanammoo dhagaa. Sochiin aadaa, sochiin eenyummaa Oromoo, sochii afran qallootiin dirree dhawaatii fi qaxaree biyyoo keessatti eegale. Sochii gaafas eegaleen harreetiin boonullee in kabanyee sabaa sablammii nu keessa jiru kabanyee akka rabbareenne mul'anna jechuudha. Waggoota muraasa dura qabeenya keenya, jimaa keenya, fuduraa keenya, gabareen keenya qotee, qonnaan bulaan keenya qotee, daldalaan keenya dallaalatti gad hirrifamee alagaatuutti fayyadamaa ture. Har'a abbaa argattawoo dadhabnes hanna birraa dhaabuu dandeenye jirra jechuudha. Qabeenya keenya irratti abbaa ta'uudhaaf, aadaa teenya guddifachuudhaaf, oromummaa teenya guddifannee sabaaf sablammiin wajji jiran wajjin walammannee jiraachuu yoo ka barbaannu taate gaafii sadaffaa uummata Oromoo deebisuudha qabna jechuudha. Gaafii sadaffaa maalisiin? Gaafii sadaffaadhaa maalisiin? Mootummaa uummataan filame ka gurbaa poostaraan gadi argamu osoo hin ta'in, ka isaan nuu filan osoo hin ta'in, ka uummanni keenya filatee eebbifatee muudatu, jallaa fi gowwachees osoo hin ta'in, ka aayyoo fi abboon isaa eebbif hattuu arabbana baarte osoo hin ta'in, ka aayyoo fuudhannaa abboo jedhee cunqursaa dhufaa dabraa jalatti ka oggolu osoo hin ta'in, ka isiniin ajajamu dhaabuu danda'uudha qabna jechuudha. Na dhageessu, humba na dhageessu, Harargee na dhageessu. Qabsoon mi'aa qabsoodha. Laalaa qabsoodha. Isin caalaa namni beeku hin jiru. Yoo isin irraanfattan gaarran kana caalaa wanni beekaa hin jiru kana beekaa. Yoo gumaan bakar waaree akka ba'u barbaaddan, gumaan elamoo qiltuu akka ba'u yoo
osoo hin taane filachuudhaaf qophaa'uu danda'uudha qabdan jechuudha. Kanaaf anis kaleessa akka ilma keessaniititti akka obboleessa keessaniititti akka nama isin keessaa biqilee barnoota Rabbiirraa fi faranjirraa argateen isin bira dhaabbateetitti qabsoo kana xumuruudhaaf marxoo tiyya akka gabaree teenyatti ol sassaabatee itti seeneetu jira jechuudha. Miseensa KFO ta'ee abbaa keessan abbaa keenya mararaan bar waan ta'e beektu kaaniin hanqamayeen mirqaalee akkasii haasa'eenu abbaa keenya kana wajjin ta'uudhaan warra qabataman qabsoo murannoodhaan beekumsaan naamusaan nu wajjin qabsaa'ee mana hidhaa keessatti isin wajjin dararamee yoorroo teessan beeku eenyummaa keessan beeku kabaja guddaa isinii qabu wajjin taane filannoo kana keessatti dhugaan teessan hayti teessan akka bakka baatu kaleessa if kennina isiniif qabsaa turre akkasii miti arrammoo sagalee teessan isin kadhanna jechuudha. Yoo wanni kalee goone bu'aa qabaatti wanni kalee waliin dalayne dhugaa qabaatti nu isinin kijibnu wallaahi billaahi isinin kijibnu waan kalee dalayne du'a amantan beekumsa keenya irraa amantaa yoo qabaattan aantummaa nu isinin qabnu yoo amantan maraaraa guddinaa nuun gaanu nuun gurguru yoo jettan baqqalaa gurguran baqqalaa garbaan nuuf qabsaa'e borus nuuf qabsaa'e yoo jettan Jawaar Mohaammed nuuf falmee agara fuuldurallee nuuf falma yoo jettan tuuti kun hoggansa barbaachisaa kan nu beekumsa muuxannoo ni qaba yoo jettan sagalee teessan nuu kennitan akka fedhii teessanitti akka hawwii teessanitti biyya kana bulchina jechuudha. Oromoo na dhageessuu nuti kophaan dhalanne ilmaan hedduu wajjin dhalanne Oromoo miliyoona 50 nuti Oromoodhaan nu qofaa sii beekaa hin jennuun kanaafuu ilmaan Oromoo jaarmee adda addaa wajjin dhaabbatan keessatti adda bilisummaa Oromoo wajjin paartii biyyoolessa Oromoo wajjin harka wal keessa naqannee sagaleen Oromoo akka hin hiramnetti Oromoon tokkummaadhaan tokko akka filatuuf karaa seennee jirra jechuudha. Sagaleen Oromoo akka hin hiramne nuti adiis ni galla. Isin immoo waan reefu mararaan jedhatii nu galaa. Korojoon Oromoo akka hin hatamne akka hin hatamne akka hin gatamne tokkummaan qabsaa'uu danda'uu qabdan jechuudha. Oromoo diinni warri naftanyaa kaleessa biyya bulchaa tures warri wayyaanee nu saamee kalee biyya galees warri isaan barsiisanii nu raggatanii deemanis wanni ittiin nu dadhabsiisuu barbaadan tokkoffaan Oromoo addaan qoqqooduudha. Dhagaa Oromoon shilingii miti sharafamtu Oromoon takka fudhadhaa. Qeerroo na dhageessu hattuu fi galtuun Oromoo bahaadiyatti gosaa gosayyatti amantiin qoqqoodeetiin aangoo dheereeffadha. Oromoo gowwoomsa yoo jette waan Oromoon ta'e hin galluuf ajuusaadhaa gara fuuldurallee hin galuuf jechuudha. Kalammata wanni ani isinitti dhaamu keessattuu magaalaa sabaaf sablammoonni keessa jiran keessa waan jirtaniif warri isin saamuu barbaadu warri saamichaaf hanna malee dalagaa hin beekne warri uummata Oromootirraa abdii hin qabne warri ergamuu barate ammallee ergamuudhaan martoo ol dachaafataa jiru sabaaf sablammoodhaan walitti isin buusuu barbaadan. Dhagaa uummanni Hararii obboleeyyan keenya dhiiga keenya ijoollee dubrii teenyaati wajjin jiraannee wajjin as geenye amaarri nu keessa dhufe akkaaf akka malattuu yoo dhufe obboleeyyan keenya biyya teenya uummata teenya sirna naftanyaatira qabsoone malee obboleeyyan keenya amaaraa hintuinuu sa'aatii walii seenuu qabna jechuudha. Oromummaan teenya takka amantiin teenya addaaddaani namuu akka amantanitti rabbii keessan Oromoof kadhadhaa walitti hin kadhatinaa waliin tuqinaa namaani
irratti wanni ani uffadhu na beektanii huccuu uummata alaabaati. Uummata alaabaa naannoo kibbaa keessa jiru ka aadaadhaan wal nu fakkaatu. Maaliif hin uffadhu? Guyyaan har'aa guyyaa ayyaana isaaniiti. Ayyaana seeraa jaam, ayyaana waggaati. Nuti akka kaabaawattis akka qabsaa'ota Oromoottis aadaa teenya hin tuqinaa jenne malee tanamaa hin dhiibnu ni kabajnaaf. Aadaa ormaatis ol guddifanneet akka keenyatti deemnan tokko. Lammaffaa sabni kamiyyuu biyya kana keessa jiru dachii rabbi isaa kenneet irratti qe'ee isaati irratti osoo hin dhiibamin, osoo hin dhiitamin, osoo hin tuffatamin mootummaa ofiin filateen buluudha qaba jechuudha. Kanaaf qabsoo uummattoonni kibbaa hacuuccaa keessa ba'uudha. Korojoo wayii haaraan jaarta keessaa ba'anii naannoo isaanii uumuudhaaf godhan wanni gargaaruuf kanaaf uummata alaabaatiin yeroo tokko baga isiniin ga'e isin jaalannu jedhan. Oromoo filannoo tana nu filaa qofa hin jennu. Na dhageessu arge warri hawwataa na dhageessu itti hunda na dhageessuufi nama isinii ta'u isinii beeka. Nama eebbiftanii guddiftan, nama qabsoo kana keessatti hirmaachaa ture, nama boruus biyya tana bakkaan gaa jettaniif keessaa laalaati qaadhimaatii nutti dida bakka bu'aa paartii keenyaa goonee gaddisiif hinna isin filattanii nutti ergitan. Aadiidhaan isinii galu rabbi murteedhaan paartii kiyyaas bakka bu'ee nuti akka kaabaawotitti hattuu saamtuu tultullaa hunda poostaadhaan isinitti gadi erginu. Beekaa keessan hayyuu keessan isin keessa isin nu kennitanii barsiifnee guddifannee biyya waliin bulchina jechuudha. Akkiinke osoon haasaa oolee barga hin kuufu isinitti baangalmatti deebinaa hedduun isin jaaladha. Har'as boruus injifannoo ta'u uummata Oromooti. Galma ga'u sin jiru. Waamoo waan hawwira hiixanne harkaan fuuna. Moo umurii keenya guutuu gaafii gaafachaa tuuna. Yaa shamarra keenya isinis habashaa jalan fiignaa yeroo geenye nutu isin fuuna. Amantii dambaanumi. Waa hunda dubbachuuf yeroo narraa dhuma. Dhimma jabaa tokko yaadadde tana numaan hima. Namni amma lama qofa dhalaa waan jaani. Warra soddaan feenu dhageessitti ilma. Filannoon kaafoo. Filannoon keenya. Sabra Modi